Uftaa galanni siif haa ta'u. Aangee ulfaatu leenca Yihuudaa. Ulfaadhuu nu gidduu deddeebi'ii. Sagalee kee nu barsiisi Kiristoos Yesuus ilma kee ameen. Waaqayyo baraaf jireenya keessan hundumaa dabalee haa eebbisuu. Guyyaa har'aa itti fufnee dubbii sagalee Waaqayyoo olii wajjiniin hin baranna. Waaqayyo immoo hin dubbata. Egaa utaan irraa dubbii Waaqayyoo isinitti dubbadhu macaafa seera uumamaa boqonnaa 39 lakkoofsa 11 kaasee hanga 21tti kan jiruun maqaa isaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisaa akkas jedha. Gaaf tokkos Yoseef hojii isaa hojjechuudhaaf manatti yeroo ol galetti namoonni achi keessaa warri kaan tokkollee mana hin turre. Haati manaa gooftaa isaatii wayyaasaa qabattee anaa wajjin ciisii ittiin jette. Inni garuu wayyaasaa ishee harkatti dhiisee baqatee manaan ba'e. Isheen immoo Yoseef wayyaasaa ishee harkatti dhiisee alatti baqachuusaa yeroo argite namoota mana ishee keessaa hojjetan waamtee waan namichi Ibrichi nutti haxabatuuf abbaan manaa koo nutti fidee godhee kana ilaalaa. Inni anaa wajjin ciisuudhaaf anatti ol galee ani immoo sagalee koo guddisee nan iyye. Inni akka ani sagalee koo ol fuudhee iyye dhaga'ee wayyaasaa na biratti dhiisee baqatee manaa ba'ee jetteen. Isheen amma gooftaan ishee galutti wayyaasaa of bira keessee eegde. Abbaa manaa isheettis oduudhuma akkasii himte. Garbichi Ibrichi inni ati nutti fidde anatti taphachuudhaaf anatti ol galee. Garuu akkuma ani sagalee koo ol fudhee iyyeen immoo wayyaasaa ana biratti dhiisee alatti baqatee jette. Gooftaan isaa yeroo isaa haati manaasaa garbicha kee akkas na godhe jettee itti himtee dhageetti aaree hin boba'e. Kana irratti Yoseefin fuudhee mana hidhaa isa warri mootichi hiisisu keessatti eegamanitti isa galchisiise. Innis mana hidhaa sana keessa ture. Waaqayyo garuu Yoseefii wajjin ture. Gaarummaa isaas isatti argisiisee namicha mana hidhaa eegus faara akka inni itti tolu hin godheef jedha. Ilaa argitanii dubbii Waaqayyo anammoo dubbise kanarraa kan nuyi arginu waa'ee Yoseefiif haadha manaa mootii gidduutti wanta ta'edha. Yoseefii nama akkamiiti isa jedhuufi macaafa qulqulluu keessaa yeroo baay'ee dhageessaniittu jedhee tan abdadha. Yoseef kun nama abju'atudha, nama jabaadha. Wanta gara fuulduraatti ta'uudhaaf jiru nama Waaqayyo karaa abjuutiin itti dubbatudha. Yoseef kun egaa maatii abbaa isaatii gidduutti waan inni gaaf tokko abju'atee obboloota isaa maatii isaatti himeef obboloonni isaa manaa isa baasanii isa gurguratanii. Boolla keessa isa buusanii boollaa isa baasanii gurguranii nagaadee Gibxii immoo dhufee kunoo mootii kanatti gurguratanii. Egaa mana mootii kanaa gaafa dhufetti Yoseefi amanamummaadhaaniti fuula Waaqayyoo dura deddeebi'aa ture. Haa ta'u malee kutaan dubbii sagalee Waaqayyoo amma dubbise kun akka jedhutti gaaf tokko jedha. Yoseef hojii isaa hojjechuudhaaf manatti yeroo ol galettedha. Mana kanatti gurguramee dhaqe Yoseef. Garuu gaaf tokko hojii hojjechuudhaaf yeroo inni manatti achi ol galetti haati manaa mootii kanaa namni akka inni naannoo sana hin jirre erga hubattee booddee wajjin ciisuudhaaf yeroo isheen kaatuti argina. Haa ta'u malee Yoseefi wanta dubartiin kun keessumsiisuudhaaf barbaadde sana irkatti hin fudhanne. Keessumsiisa hamaa sana fudhachuu hin barbaanne. Kanarraa kan ka'e hin didee uffata isaallee irkatti gatee baqateedha macaafni qulqulluun keenya. Kanarraa kan ka'e dubartiin kun maal goote namoota mana ishee keessa jiran waamtee waan namichi Ibrichi kun anatti akka inni dhaabatuuf abbaan manaa koo nutti fide kana laalaa jette. Dubbii galagalchite. Hin micciirte. Ofii isheetii bal'eessitee gara Yoseefitti deebifte. Bara nu har'a keessa jiraataa jirru kana wajjin wal fakkaata. Namoonni baay'een bara nu har'a keessa jiraataa jirru kana keessa wanta barbaadan bal'eessaniiti deebisanii
dhugaa fuudhanii sobatti jijjiiru. Ofii isaaniitii bal'eessanii garuu dhugaadhuma jirtu tokko fuudhanii gara jal'inaatti jijjiiranii mul'isuu barbaadu. Inni kun egaa bara Yoosef keessa jiru keessa jalqabee jechaadha. Kan hundumaa mootichatti gaafa isheen yeroo mootichi galutti himtee jettus mootichis hin aareedha. Ilaa argitanii? Inaaree ibrichiti natti fidde kuni anatti akka inni taphatuuf fiddeette gaa isheen itti dubbattu. Wanta taatee jiru sana gaafa isheen itti himtu hin aareedha. Kanarraa kan kee Yoosefiin fuudhee mana hidhaatti darbatee jedha. Garuu waa tokkotu kutaa kana keessaa inni irratti dubbachuu barbaadu lakkoofsa 21 irra jira. Waaqayyo garuu jedha Yoosefii wajjin turedha. Gaarummaa isaas isatti argisiisedha. Namicha mana hidhaa eegus faara akka inni itti tolu hin godheef jedha. Ilaa obboloota koo mootiin kun Yoosefiin fuudhee mana hidhaatti darbatu iyyuu malee Waaqayyo immoo Yoosefii wajjin turedha sagaleen Waaqayyo. Yoosef iddoo rakkinaa dhaqu iyyuu malee Waaqayyo isaa wajjin jira ture. Ilaamee rakkinni guddaan miidhamni guddaan Waaqayyoon malee jiraachuudha. Iddoo Waaqayyoon jirre jiraachuudha. Waaqayyo si wajjin jira taanaan garuu lafa onaa miti waanuma kam keessa yoo jiraatte yoomaa miti. Waaqayyoon diduun waan nama wajjin haa ta'u. Waaqayyo Yoosefii wajjin jiraama. Garuu mootichi immoo mana hidhaatti isa darbate. Yoosef nama hin qabu Waaqayyoon qaba garuu. Yoosefii dhugaan isaa hin dhokate dhugaan tokko garuu keessa isaa jira. Inni dhugaa bakkeetti baasu. Inni yeroon itti hin darbine. Inni guyyaan itti hin darbine. Inni haalli isa hin danqine. Inni yeroo hundumaa nama gargaaruudhaaf. Inni yeroo hundumaa nama geggeessuudhaaf. Inni yeroo hundumaa nama oolchuudhaaf. Nama biraa nafne Waaqayyo isaa wajjin jira. Waaqayyoomti si wajjin haa ta'u. Waan Waaqayyo wajjin jiruu fi Yoosefii hedduu mana hidhaa biratti illee faara tolaa argatedha. Haleluuyaa. Kana duwwaa miti. Waaqayyo isaa wajjin turedha. Gaarummaa isaas isatti argisiisedha. Eewutu Waaqayyotu. Ilaanis mata duree akka jedhu irratti dubbadha. Gaarummaa isaa sitti agarsiisa Waaqayyo dheen dubbadha. Gaarummaa isaa sitti argisiisa Waaqayyo. Barati jiraattu kana keessa mee Waaqayyo gaarummaa isaa sitti argisiisa. Gaarummaa isaatti argisiisedhaaf Yoosefitti. Haleluuyaa. Iddoodhuma rakkinaatti gaarummaa isaatti argisiise. Iddoo haalli mijataan hin jirretti gaarummaa isaatti argisiise. Mootichi gadi baasee mana hidhaatti agatu iyyuu malee Waaqayyo immoo gaarummaa isaatti argisiise. Ilaa yaa obboleessa koo yaa obboleettii koo iddooti jirtu rakkisaa yoo ta'e iyyuu haalli ati keessa jirtu ulfaataa yoo ta'e iyyuu tarii haalli sii mijachuu yoo dide iyyuu Waaqayyo garuu kana booda gaarummaa isaa sitti argisiisa. Ameen. Sitti argisiisa Waaqayyo gaarummaa isaa. Gaarummaa isaatti argisiisa Waaqayyo dheetan dubbadha. Eenyutti gaarummaa isaa argisiisa isa jedhuufi itti dhufnee Waaqayyo irraa walii wajjiniin in ilaalla. Waaqayyo gaarummaa isaa itti argisiisa. Eenyutti? Eenyutti? Warra isa sodaatanitti. Warra sodaa isaa qabanitti. Warra Waaqayyoon sodaatanitti Waaqayyotu gaarummaa isaatti argisiisa. Yoosefii haadha manaa Phooxifaaraa kana wajjin ciisuu kan inni dideef mootii kana haadha manaa isaa wajjin ciisuu kan inni dideef waan Waaqayyoon sodaatuuf. Nama sodaatee miti. Utuu nama sodaata ta'ee hoo namnoon jiru haalli isaa mijataa ture. Isayyuu haadha manaa mootiiti. Isayyuu gaa ulfina qabdi. Isayyuu kabaja qabdi. Isayyuu mana kabajamaa keessa jirti. Argitanii? Akka namaatti carraan kun carraa guddaa ture. Haadha manaa mootii wajjin ciisuu carraa guddaadha. Akka namaatti, akka yaada fooniitti. Yoosef garuu Waaqayyoon sodaata. Waaqayyoon sodaata. Waaqayyoon waan sodaatuufi haati manaa mootichaa kun iddoo dhoksaa iddoo qophaa kanatti haala kana mijeessitee yoo ofii ishee akka inni wajjin ciisu barbaadde iyyuu inni garuu hin dideedha macaafni qulqullu. Uffata isaa ishee harkatti gatee sokke. Haleluuyaa. Maaliif? Waaqayyoon sodaata.
Waaqayyo immoo gaarummaa isaatti argisiise. Waaqayyo mee har'ayyuu boriyyuu bara baraan iyyuu warra isa sodaatanitti gaarummaa isaatti argisiisa. Ilaa dhagee dhaggeeffadhu yaa nama Waaqayyoo. Yaa namoota dubbiin kun isin bira ga'u dhagaa dhaggeeffadhaa. Yoo isin Waaqayyoon sodaattani biyya jirtan keessatti amma namni isin hin argu, firri isin hin argu, isiniin kan isin argu Waaqayyoon duwwaadha. Egaa Waaqayyoo isa mana isin jirtan keessatti isin argu kana yoo sodaattani, yoo Waaqayyoon duwwaa sodaattani, Waaqayyoo gaarummaa isaa isinitti argisiisa. Dhugaadha. Waaqayyo gaarummaa isaa sitti argisiisuuf amanamaadha. Ati garuu Waaqayyoon sodaadhu. Waaqayyoon sodaachuu. Fear of the Lord. Waaqayyoon sodaachuu. Barri nu har'a keessa jirru kuni baratti namni Waaqayyoon sodaachuurraa nama akka isaatii sodaatudha. Maal inni geggeessaa kwaariitiif, maal inni jaarsa waldaatiif, maal isheen kun koree keenyaaf, maal inni kun jaarsa waldaa keenyaaf jedhee baratti namni nama sodaatudha. Namni bara keenya har'aa kun Waaqayyoon sodaachuurra bara inni itti nama sodaataa jirudha. Waaqayyoo hin sodaatu. Sodaan Waaqayyoo laphee namootaa keessaa badeera. Namoonni baay'een sodaa Waaqayyoo dhiisaniiru. Yeroo galan yeroo gadi ba'an Waaqayyoon hin sodaatan. Yeroo rafan yeroo dammaqan Waaqayyoon hin sodaatan. Yeroo dubbatan yeroo jiraatan Waaqayyoon hin sodaatan. Sodaan Waaqayyoo laphee nama baay'ee keessaa badeera. Namni Waaqayyoon sodaachuurra walii isaa sodaata. Namni Waaqayyoon sodaachuurra hiriyaa isaa sodaata. Namni Waaqayyoon sodaachuurra tajaajilaa sodaata. Namni Waaqayyoon sodaachuurra jaarsa waldaa sodaata. Namni Waaqayyoon sodaachuurra geggeessitoota kwaarii sodaata. Waaqayyoon sodaachuun garuu hangafa waan hundumaati. Yoosef mana sana keessatti iddoo mijataa sana keessatti waan Waaqayyoon sodaatuu fi Waaqayyoon immoo gaarummaa isaatti argisiise. Ilaamee sodaatee dideemu. Waaqayyoon sodaatee dideemu. Waaqayyoon sodaatee dideemu jal'ina sana Waaqayyoon sodaata nama Waaqayyooti. Kanaaf hin dide. Waaqayyoon immoo gaarummaa isaa isatti argisiise. Inni kan biraan eenyutti gaarummaa isaa argisiisa Waaqayyo isa jedhuufi inni lammaffaan warra isa jaallatanitti. Warra isa jaallatan. Warra isa jaallatan Waaqayyoon hin jaallattu. Hin jaallattu Waaqayyoon. Garaa keessan keessatti jaalalli Waaqayyoo jira. Mana keessan keessa jaalalli Waaqayyoo jira. Lapheen keessan guutummaa guutuutti jaalala Waaqayyootiin booji'ameera. Warra isa jaallatanii Waaqayyo gaarummaa isaatti argisiisa. Yoo nuyi Waaqayyoon sodaanne Waaqayyo gaarummaa isaa jireenya keenyatti argisiisa. Kanaaf Waaqayyoon sodaachuun baay'ee murteessaadha. Waaqayyoon sodaachuu. Waaqayyoo fi Waaqayyoon jaallachuu. Inni lammaffaan qabxiin keenya warra isa jaallataniin jedhee warra isa jaallatanitti Waaqayyo gaarummaa isaa argisiisa. Waaqayyoon jaallachuu garaa ofii guutuudhaan, yaada ofii guutuudhaan, qalbii ofii guutuudhaan Waaqayyoon jaallachuu. Waaqayyoos kanuma nurraa barbaada. Akka nuyi garaa keenya guutuu, yaada keenya guutuu, laphee keenya guutuu, qalbii keenya guutuu akka nuyi isa jaallannu barbaada Waaqayyo. Isa kana barbaada Waaqayyo. Kanaaf garaa keenyaaf yaada keenya guutuudhaan Waaqayyoon yoo jaallanne Waaqayyo immoo gaarummaa isaa nutti argisiisa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan galateeffameef kan eebbifame haa ta'u. Boloota koo bara jiraattan keessatti mana jiraattan keessattis garaan keessan Waaqayyoo na jaallatu. Keessi keessan Waaqayyoo na jaallatu. Warra isa jaallatanitti warra garaan isaanii jaalala isaatiin booji'ametti Waaqayyoo gaarummaa isaatti argisiisa. Waaqayyoon jaallachuu. Waaqayyoon jaallachuu. Afaan duwwaadhaan miti. Yaada keenya guutuudhaan, qalbii keenya guutuudhaan, raa keenya guutuudhaan yoo nuyi Waaqayyoon jaallanne Waaqayyo immoo gaarummaa isaa nutti argisiisuudhaaf amanamaadha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u.
Kanaaf obboloota koo jireenya jiraannu keessatti, mana jiraannu keessatti, biyya jiraannu keessatti wanti nurraa eegamu inni guddaan maa inni yoo jettanii Waaqayyoon jaallachuudha. Waaqayyoon jaallachuu, jaalala Waaqayyoo qabaachuu, keessa keenyatti, laphee keenya keessatti jaalalli Waaqayyoo jira taanaan Waaqayyoo yeroo sana gaarummaa isaa nutti argisiisa. Ilaa akkas jedha sagaleen Waaqayyoo macaafa seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 6 akkas jedha. Dhaloota warra na jaallatanii abboommii koo eeganitti garuu kumaatama isaaniitti gaarummaa koo nan argisiisedha. Argitanii? Warra na jaallatanii abboommii koos eeganittidha. Kumaatama isaaniittan gaarummaa koo argisiisadha. Tokkoon isaanii duwwaayyuu miti. Kumaatama isaaniittidha Waaqayyotu. Haleluuyaa. Warra maal godhan? Warra na jaallatan abboommii koos eeganidha. Waaqayyo isaanitti maalan godhadhe beektu? Gaarummaa koon itti argisiisa jedha. Warra isa jaallatan, warra isaaf abboomaman. Waaqayyoon jaallachuu, Waaqayyoof abboomamuu. Warra akkasii kanatti maalan godhaa? Hamma dhaloota kumaattan gaarummaa kootti argisiisa Waaqayyo. Waaqayyo gaarummaa isaa sitti argisiisuudhaaf amanamaadha. Ati garuu yaa obboleessa koo, yaa obboleettii koo garaa kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaan Waaqayyoon jaalladhu. Warra isa jaallatanitti gaarummaa isaa itti argisiisuudhaaf qophaadha Waaqayyo. Waaqayyo yeroo hundumaa gaarummaa isaa nutti argisiisuudhaaf, gaarummaa isaa sitti argisiisuudhaaf qophaadha. Ati garuu garaan kee Waaqayyoo na jaallatu. Keessi kee Waaqayyoo na jaallatu. Inni kan biraanii eenyutti gaarummaa isaa argisiisa Waaqayyo isa jedhuufi warra kooluu isatti galanidha. Warra kooluu isatti galan. Waaqayyotti kooluu galle irra taanaan Waaqayyo gaarummaa isaa nutti argisiisa. Waaqayyotti kooluu galu. Kana jechuun maal jechuudha? Jireenya jiraannu keessatti waanuma kam keessattuu yoo ta'e humna keenya Waaqayyoon godhannee, lolaa keenya Waaqayyoon godhannee, jireenya keenya guutummaa guutuutti harka Waaqayyoo jala galchuudhaan jechaadha. Kooluu isatti galuu inni jedhu kun isa kana. Harka Waaqayyoo jala of galchuu, guutummaa jireenya keenyaa Kiristoosiin dhuunfachiisu. Warra akkas godhan kanaaf, warra isatti kooluu galan, ani hin danda'u, ani hin beeku, ani jabina hin qabu, ani humna hin qabu, warra isatti kooluu galan. Haleluuyaa. Warra Waaqayyotti kooluu galanitti Waaqayyo gaarummaa isaatti argisiisa. Anoo kooluu galeeranoo. Anoo kooluu galeeranoo. Anoo kooluu galeeranoo. Anoo kooluu galeeranoo. Ilaamee Waaqayyo gooftaa maccaatti kooluu galu. Yoo Waaqayyotti kooluu gallee Waaqayyo gaafa sana maal godha beektu? Warra isatti kooluu galanii Waaqayyotu ofii isaatii geggeessa. Yooti Waaqayyotti kooluu galte Waaqayyo ofii isaatii si geggeessa. Dura kee bu'ee si geggeessa. Karaa kee irratti, daandii kee irratti Waaqayyo yooti kooluu isatti galte ofii isaatii miilla kee dura darbee si geggeessa. Warra isatti kooluu galan Waaqayyotu geggeessa. Warra isatti kooluu galaniif Waaqayyotu abbaadha. Warra isatti kooluu galaniif Waaqayyotu geggeessaa gaariidha. Kanaaf Waaqayyotti kooluu galu. Boloota koo jireenya jiraattan keessatti
Waaqayyotti kooluu galaa. Gaarummaan Waaqayyoo gaa warra isatti kooluu galanii gaariidha. In argisiisa Waaqayyo. Baroota keessatti warra kooluu isatti galan Waaqayyo gaarummaa isaatti argisiisa. Inni kan biraanii warra isa amanatanitti eenyutti gaarummaa isaa argisiisa Waaqayyo isa jedhuuf warra isa amanatan Waaqayyoon amanachuu. Maal jedha beektuu sagalee Waaqayyoo irraa Faarsaa 32:10 irraa dhiphinni warra jal'ootaa baay'eedha jedha. Gaarummaan Waaqayyoo garuu nama isa amanatu in marsa jedha. Ameen. Haaleluuyaa. Ilaa argitanii dubbii Waaqayyoo kanarraa dhiphinni warra jal'ootaa baay'eedha. Gaarummaan Waaqayyoo garuu jedha nama isa amanatu hin marsa jedha. Nama isa amanatu. Waaqayyoon amanannaan keessi keenya Waaqayyoon amanateera taanaan lapheen keenya Waaqayyoon amanateera taanaan gaafa sanaa Waaqayyo immoo gaarummaa isaa nutti argisiisa. Waaqayyoon amanachuu jireenya jiraannu keessatti Waaqayyoon amanachuu. Haaleluuyaa. Waaqayyoon amanachuu. Maal beektuu Daawit gaafa dubbatu namoota Waaqayyoolii tolfaman warra waa hin baafne safeeffatan ani nan jibbaa ofii kootii garuu jedha Waaqayyoon nan amanadha. Faarsaa 31:6 ofii kootii garuu Waaqayyoon nan amanadha. Namoota Waaqayyoolii tolfama warra waa hin baafne safeeffatanidha. Nan jibba isaan maaliif waan dhimma hin baafne waaqessu waan ta'eefiti hojiin isaanii kun akka inni itti hin tolle dubbata Daawit. Ani ofii kootii garuu jedha Waaqayyoon nan amanadha. Waaqayyoon amanadhu. Warra Waaqayyoon amanatanii gaarummaa isaatti argisiisa Waaqayyo. Yerooti Waaqayyoon amanattu, yerooti Waaqayyoon duwwaa amanattee Waaqayyoo duwwaatti of gattu, Waaqayyo immoo gaarummaa isaatti argisiisa. Daawit gaaf tokko macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 17 keessa lakkoofsa 1 kaanee gaafa dubbifnu gaafa Saa'olii wajjin wal lole sana gaafa sana Daawitiin kan baay'ee isa gargaare maal yoo jettan wanti baay'ee Daawitiin gargaare Waaqayyoon amanachuu isaati. Fuula gaafa Gooliyaadii wajjin wal lolanidha dhiifama Saa'olii wajjin miti. Gooliyaadii wajjin gaafa wal lolan sana Daawit wanti baay'ee isa gargaare Waaqayyoon amanachuu isaati. Waaqayyoon amanateeti itti ba'e. Gooliyaad irree isaa abdata, jabina isaa abdata, beekumsa isaa abdata. Daawit garuu Waaqayyoon amanatee itti ba'e. Laadaasuu kamaa kiraashiyaa. Haaleluuyaa. Waaqayyoon amanateeti dirree sanatti ba'e. Waaqayyoon amanateeti gara lola sanaatti ba'e. Waaqayyoon amanateeti itti dhaqe. Gooliyaad immoo irree isaa abdata. Ani maqaa Waaqayyoo gooftaa kootiitiin sitti dhufadhe Daawit. Waaqayyoon amanate. Waaqayyo immoo kanaaf maal godhe? Gaarummaa isaatti argisiise. Yerooti Waaqayyoon amanattu Waaqayyo immoo gaarummaa isaa sitti argisiisa. Amanadhu Waaqayyoon. Hin shakkin, hin mamin. Kan badaanan salphadhaan jedhin. Garaa kee guutuudhaan Waaqayyoon duukaa adeemi. Mamaa Waaqayyoon duukaan adeemin. Shakkaa Waaqayyoon duukaan adeemin. Sodaachaa Waaqayyoon duukaan adeemin. Dhiphachaa Waaqayyoon duukaan adeemin. Waaqayyoon itti kooluu galte kun amanamaadha. Waaqayyo gaa warra isa amanatan kana yeroo hundumaa gaarummaa isaatti argisiisa. Jalqabatti akkuma dubbifne wanti guddaan Yoseefiin gargaare. Yoseefiin mana hidhaa keessaas ba'eera Yoseef. Mana hidhaatii erga ba'ee dhaqee midhaan bara beelaas safareera. Kanaaf kan isa gargaare maa inni
Waaqayyoon sodaachuu isaati sila gaafa dubbataa ture. Inni kan biraan immoo Yoseefumti kuni Waaqayyoon amanata. Amantii guutuu qaba Waaqayyo irratti. Waaqayyo haala akka inni jijjiiru